Good Balgondor, Good Balgondor, Good Balgondor jedhan jarru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama rakkafuuni jirtanii fayyaa keessanii naguma baga jiraattanii qufaan na qabatanii rabbi si haa fayyisu jedhaani. Yaa rabbii koo namni akkatti jiraatu hin qabu lakkaa yoo amaatis yoo dafqes wallahi ijoollee kana wallahi har'a viidiyoo tokko gadhiisanii namni akka nuti tokko taa'ee hin jiraanneef birriitiin nutti bitamee kanaan dura akkuma beektan argaa ijoolleen keenya tokko tokko argaan abdanii anuu yuutuubii koo jalatti gizee meeqa isaan gadhiisaa ture itti bitamee rakkisee birriitiinidha jechuudha. Jaallateellee miti ishee jaallateellee miti warra isa jaallateetiyyuu akka isaan addaan deemanii akka isaan wal dhiisaniif itti bitamee birriitiin rakkisaa ture jechuudha. Jechi abashaan jechuudha dhugaa rabbii abashaa gaafa dura harkasii cabdii jechuudha. Gaafati guddatte as baatu immoo ijatu mimmixa fakkaataa jechuudha wallaahi. Engadda makiinaa baafatee jechuudha bitatee jechuudha. Makiinaa bitatee jennaan maal jedhanii hin kireeffate malee hin bitee mitii jedhanii koomentii jalatti haqanii. Kanaafuu nam tokko dalagachuun guddachuuf dalagachuun nyaachuuf jiraachuufidha jechuudha. Wanta innis cimaa ta'e isheenis cimaa taateef sadarkaa kanarra ga'anii wal gargaaranii isaan walitti dabalamuu isaanii har'a waggaa tokko walitti dabalamuu jechuun wal faanarra viidiyoo waraabu maleellee akka namaa waluma jaallatu malee akka namaallee adaba qabu jarri lamaanuu dhugaa dubbachuuf wallaahi ijoolleen kun lamaan jechuudha. Adaba qabu wallaahi. Maaliif kabaja walii eeganii jechuudha. Ganaatti daarii isaaniillee han itti deemamu. Garuu wal jaallatanii waliin viidiyoo kan isaarrattis waraabdii hansheerrattis inni waraabaa akkasiin viidiyoo wal gargaaranii waraabanii waggaa tokko keessatti jireenya baay'ee jijjiirra baay'ee fidanii jiru jechuudha. Isuma kana hinaafanii warri isa jaallatan immoo nama birriitiin bitanii akka nama ishee jaallateetti isheetiin akka isheen burukee dhiistuuf akkasitti rakkisaa turanii kanaan dura jechuudha. Halkan keessaa sa'aatii lamatti gadi bayi. Yoo gadi hin baane isaan ajjeesa burukeetiin jedhanii ishee doorsisaa turanii akkasiin deemte kottu mana kaafee jedha achi deemte mana shaayii halkan jechuudha. Isa ajjeesiin isin hin tuqamiin jettee isaaf aarsaa guddaa kaffalaa turte kanaan dura akkuma beekamu jechuudha. Har'a maal jedhanii waraabanii viidiyoo gadhiisanii akka nuti tokko hin taanee fi guddannee eessa geenyee yaani daraja isa kamirra keenyeeti walitti jibbamnaa jedhan. Namni wal jaallate maaliif jibbamaa? Maaltu nama jibbisiise? Carraan nama sanaa fakkeenyaa fi naaf ta'uu hin danda'u rabbi isaaf dabarsee silaa. Carraan nama tokkoof hin ta'u dhugaa rabbi. Itoophiyaa keessatti rakkisaadha. Yoo namni qabaates rakkisaa, yoo hiyyoomes rakkisaa, yoo guddates rakkisaa wallaahi. Amma kana ola deemaa gana ola deemtu gana walitti jibbanii hinaaffaatiin akka isaan tokko hin taane akka isaan wal qabatanii hin guddanne birriitiin itti bitanii akkasiin rakkisaa turanii jechuudha. Namichi birriitiin itti bitame har'a ufumaa deemee dhaqee birriitiin bitamee ni jedhee deebee isa nutti himee jedhanii maaliif kana jennee wanta kanayyuu hin dubbannu jenneerra waan baay'ee wanta haasa'amu tuktukii irrattis nu jalattis waan baay'ee gadhiistu kan nu jibbu nama 10 ta'a kan nu jaallatu immoo isaa olidha dhiisii jedheenillee nabbabiin hanbarreessamu jedhee ana jechuun isadha jettee ishee jechuun immoo anadha jedheenillee akkasiin eenyumaafuu dabarseen kennu qulfii koo jedhee innis isheenis akkas jette. Kanaafuu nama wal jaallate jidduu yoo akkam ta'e yoo lixame aarsaan makaffalama namni wal jaallate dhugaan garaatiin wal bira jiru wal dhiisuu hin danda'u. Yoomiyyuu dhugaa rabbi ijoollee kana irratti fakkeenya fudhaa. Ijoolleen kun wallaahi gizee meeqa wal lolanii haati gizee lama walitti araarsite haati isaallee jechuudha. Namni illee gizee meeqa gidduu goranii jechuudha. Maaliif dubartiin isa jaallattee garatti isa argattu dhabdee birriitiin nama bittee akkasiin intala kana rakkisaa turan jechuudha kanaan dura. Wallaahi har'a gisa isaan gadi ba'anii nuti kaameraatti asiin finnee aarsaa guddaa kaffallee as geenyee jettee isheen dubbattu wallaahi nama gaddisiisa jabaadhaa ammallee haasidiin akkasuma dhugaa rabbi haasidi.